खाल्लेली अजून पाहते Hey!
Sagaleen kiyya hin jiru. Sagaleen hin jiru amma. Sagaleen kiyya hin jira moo hin jiru? Oromoo sagaleen kiyya hin jira moo hin jiru? Sagaleen kiyya hin jiru. Jira amma sagaleen akka gaariitti jira. Okay, sagaleen ni jira jechuudha. Galatooma galatooma. Dhagaamaa. Sagaleen hin jiru amma. Hin dhagaamaa amma sirriitti dhagaama. Warroota adda bilisummaa Oromoo arrabsinee marroofaa yoo arrabsinee namni nu fuuldura dhaabbatu jiraayi eenyutu nu lola kan jedhuu fi akkuma maal jedhan Oromooni tuqee nama laala abbaatu dhoowwata roorroo jedhe Oromooni. Kanaafi uummanni Oromoo waan beekuu qabuu fi waan hubachuu qabu. Kadira Oromoo har'a waa'ee jaalmarroo fi adda bilisummaa Oromoo irratti laayivii waraabee jira. Laayivii faasaniifan deebii kennuu barbaada. Adda bilisummaa Oromoo kana booda itti roorrisuu hin dandeessan. Kana booda adda bilisummaa Oromoo gaaddidduu isaatirra dhaabbachuu hin dandeessan. Yaa ilmaan goobantoota isin warri kanaan dura adda bilisummaa Oromoodhaaf qarshii hin baasina. Shaneen haa dhabamtu jettee kabarreessaa ture sii miti. Gaafa ati yoom dubbatte gaafa bara 2018 gaafa Boorana keessatti Somaaleen dhuftee ilmaan Oromoo fixxe yoom dubbatte yaa beektee dildhuu nama nageessoo doduu beeksi fuuldura taa'ee miikasitti himaa ture. Kanaafi Kadiiroo Elemoo dhaggeeffadhu sitti himna yoo natti himaa jette warra si jala yaa'u kana beektee uummata horii fi uummata beektee gowwaa kan waa takka hin beekne kan fuuldura laaluu hin dandeenye of jalatti guurtee Oromoo irratti adda bilisummaa Oromoo irratti waraana bilisummaa Oromoo irratti bobbahuudhaaf karoora itti baafatte caasana itti baafatte gara fuulduraatti si milkaa'u hin deemu. Horii si jala deemaa jira malee ilma namaa miti. Kan si daawwachaa jiruu fi dilluudha beektee kan garaa keessaa waan qabne kan nyaatee udaanu qofa malee ilma dhiiraa miti kan si daawwachaa jiru warra kaayyoo qabuu miti kan si jala deemee iyyaa jiru kun. Kanaafi amma kanaan dura wanni itti hojjechaa turte hin beekta ofii keetii of beekta. Si galee kanaaf har'a gadi baatee ati marroofaa kunoo dhaqi ilaali Boorana keessa bakki kun bakka ati itti dhalatte yaa hoolaa nama doktorummaa qabattee doktor Kadiir dhaali ilmi namaa marroon doktora akka keetii miti yaa horii yaa saricha beektee doktorummaan fudhanne akka keetii ilaal waraana inni ijaaree jiru. Mee eessa abbaa keetii qabda yuutuub irraa amma namni 3,000 fi 4,000 si jala fiigee baate amma marroo irratti afaan kee bantaa.
eh afaan kee banuu dandeessaati amma mee nama kudhan nama si jala jiru hiriirsime amma yaa doktora keenya yaa doktora afaanii yaa doktora nyaataa yaa doktora kijibaa si galee mee nutti gadi agarsiisime namuma 20 nutti agarsiisi kasi jala hiriiree jiru nama lafarra dhaabbatee jiru ka qawwee dhukaasaa jiru ka ati ijaartee jirtu harree dheengadda oromoo ilmaan abbaa gadaati nabi kadirii jawaarii keenya jawaarii namni hallayyaa buusesi ka jawaariin hiisise basaastu si galee namni jawaariin hiisise sadarkaa tokkoffaatti si jala fiigdanii harka kukuttanii jawaariin nyaachiftanii nama jiraatti jawaariin awwaan har'a maqaa jawaariin goofandii bantanii nagadaa jirtan maqaa jawaariin miidiyaa bantanii qarshii waliin guuraa jirtan waraanni bilisummaa oromoo yaa hidhatu qawween nu barbaachisa weeraramnee jirra yaa oromoo qawwee kennaa hoom jette yoom oromoodhaaf qawwee kennaa jette yoom hidhadhaa oromoo jette horii doktora akka keetii kanaa mannaa beektee saree duute wayya sareen illee ilma namaaf bu'aa qabdi sagaraa mana sagaraa kan beekte nama akka keetii kan silaa kan gabbahee waraana bilisummaa oromootti afaan isaa banuu miti namni akka keetii nama adda bilisummaa oromoo jaal daawudeessa jira jaal daawud ibsaa akka keetii miti dhiira miliyoonan hiriirsee oromiyaa keessaa falmaa jira wareegama lubbuu kafalaa jira si galee sii ka hudduu abiyyi arraabaa ture ka fincaan abiyyi dhugaa ture si galee zamzami bishaan zamzami jedhee kan beektee fincaan abiyyi dhugaa ture si kan beektee qursiidha daabboon keetii fi maali qursiin keetii fi misaan kee firaanni kee udaan abiyyi ahmed ture fincaan lammaa magarsaa warra dhugaa ture har'a gabbaatanii afaan ittiin waraana bilisummaa oromoo fi adda bilisummaa oromoo qeeqxanii sabbaa keessaniiti fiddan eessa haadha keessaniiti fiddan dheengadda isinii miti oromoodhaan qawween nun barbaachisu kana booda ijoollee abbaa gadaati har'a qawwee isinitti mul'ate gaafa wallaaladha jettee laayifiin irratti gabbaatee atiniinii kuni nama wallaaladha atiniinii kuni nama akkanaati jechaan turreeti horii faltii nama warra si jala deemee gowwaadhaa fi harree akka keetii kanatti gaani malee adda bilisummaa oromootti afaan kee banuu hin dandeessu of eeggannoo sitti himuu barbaada si galee of eeggannoo gochuu akka ati qabdu sitti himuu barbaada si sodaanna sitti fakkaatin adda bilisummaa oromoo kana booda waraana bilisummaa oromoo fi adda bilisummaa oromoo irratti namni tokko afaan shi banuu hin dandeessu dhaqiitiisa abiyyi ergamtu amma yu waan netu hojjechaa jirtu maqaa oromooti yuutuubidhaan qarshii goofandii bantanii qarshii guuraa jirtan malee waraanaaf ergaa jirtanii jawaari maan hiiksifneree ilmaan abbaa gadaati nuti beeytee kana booda qawween nun barbaachisu teenye mari'anna maa teessee mari'annereem maa teessee mari'atteen hiiksifne maaf teessee mari'attee amma baasaa hin jenneen yaa saree nama yaa amma barnoota ate amma doktora siin jedhanii doktor kadir gaafa siin jedhan doktora akka keetii kana beektee ka harreen itti gaanu warra harree eegu si galee dhiiga namaa damfisti namni akka waan hin taane dubbatu nama gooti kanaaf doktorri akka keetii kun warra harree eegu warra harree bittiksu ta'uu qaba beektee doktora harree ta'uu qaba doktora ilma namaa ta'uu qabdan doktora beektee hayyuu jettanii ofii waamina fakkaattota akka keetii ka achi jiran kana hunda isaanii kan miidiyaa irratti gabbahanii waraana bilisummaa oromoo shanee balleessaa shaneedha kan biyya jeeqaa jiru har'a shanee biyya jeeqaa jira eegatee eessabbaa keetiitii har'a shanee waamtaati eessabbaa keetiitii har'a marroo waamta hattuu kanatti jettu hattuu si caale jira sii miti marroo yoom guyyaa tokko qarshii sumunii naa kenni siin jedhee si kadhatti siimii kan maqaa oromootiin qarshii guuraa jiru anatu doktora anatu hayyuudha anatu beekadha uummata kana ceesifna jedhee ka kijibaa ture siimii miidiyaa keessa dhaabbattee waan meeqa hojjechaa ka turte sii miti sabbaa keeti ilaali waraana marroon ijaaree jiru waraana marroon lolaa jiru boorana keessa dhaqi ilaali koottuu shawaa lixaa keessa ilaali koottuu wallagga lixaa keessa dhaqi ilaali yaa hoola yaa dillu nama akka keetii doktora maqaa doktoraa ka nyaate doktora akka keetii mana kan akka keetii kana beektee namatti lakkaa'uu miti silaa kan nyaatee hagu nama beektee waan garaasaa keessa akkuma nyaatetti nama gadhiisu ati arrabuma kamin jawaar amma jawaarsitti hidhamee jennaan oromiyaa weeraramuu oromoon duusitti mul'ate sabbaa keetii turte 2018 gaafa dhan iyyaa ture eessa turte 2019 gaafa dhan iyyaa ture gaafa boorana keessatti duba ijoollee mushurraa lamaa wal fuudhanii otoo mana gahii ajjeesaa turan eessa turte gaafa san maaf gaafa san gabbaatee laayivii waraabin maaliif gaafa san namni qarshii sii kennu hin jiru miindaan kee gooftaan kee abiyyitti sagadaa turte abiyyi fincaan abiyyitiin fincaan abiyyi dhugaa turte afuura abiyyitiin sombi kee ka afuuraatti baafachaa turte abiyyiin afaan abiyyi ka dubbachaa ture warri amma gad deebitanii afaan uummata oromootti hin dubbatin amma
isini warri ummata oromoo balleesse sababii keessani ka oromoon har'a ajjeefamaa jiru oromoon bahaadhiyatti kabaa kibbatti Jawaar Muhammad kan hiisise simmataa keessani galisi wajjin jira ummata oromoo sifaana jirra nuti biyya alaa kana keessa dippiloomaasii hojjenna nuti kana hojjenna sifa siduuka jirra jettanii Jawaarin biyyatti galchitanii mucaa onneen qabne onnee beektee fuutanii Kilimanjaroon geessanii har'a mana hidhaa keessaniiti jaartiitii hammattee galtee rafta har'a Jawaar firii Baqqalee firii Hamzaa Booranaa firii maaloo firii jettee haasofta namni akka keetii qabsoo oromoo keessatti silaa gabbeen dubbatu beeki namni akka keetii fakkaattonni akka keetii silaa gabbaanii laayivii waraabani gaafa adda bilisummaa oromoo eertiraa irraa gale waan isin jechaa turtanii hin raafattanii eessaa waamtanii har'a marroo kanuma gaafa beektee ani gabbahee laayivii waraabe abbootiin gadaa ajjeefamuu qabu rashanamuu qabu gaafa jechaa ture ka duulaa ture waraanni kun waraana oromoo miteedha ka isin kan najjeesuu fi bakka hundatti diippoortii si godhachaa turtanii mi'aadha eessabbaa keessaniitiif fiddanii marroo arrabsitanii eessabbaa keessaniitiif fiddanii waraana bilisummaa oromootti afaan keessan bantanisin gantuuwwan maaliif saba silaa saba gowwaa argattanii kaa ummata gowwaa hoogganaa jirtan malee ummata habshaalaa miti kan hoogganaa jirtan kanaaf ummatatti roorrisaa jirtan gowwaa akka keessaniitti isin jala deemee harka isinii rukuta Jawaariin hiisiftanii nama biraatti dabaluudhaaf sigalee hoolaa beektee hoolaan illee qalamtee nyaatamti hoolaan illee gatiin ishii gogaan ishiitillee gatii qaba isin gatii hin qabdanii nama jiraatti du sigalee ummata oromoo namni allayyaatti naqesini ajjechan oromiyaa irratti har'a deemaa jiru kun isini waraanni kun keenyaa miti waraana kana balaaleffadhaa sumuniin kennina shilingiin kennina jettanii ilmaan oromoo miti waraana Geetaachoo Asaffaati jettee ka irratti waraabaa turte sii miti eessabbaa keetii har'a jaanmarroo gaafattee waraana Geetaachoo Asaffaarraa eessaa daqiiqaa digirii 90 jijjiiramtee har'a waraana oromooti jaalmarroon eessa jira ka jechaa jirtu dheengadda waraana Geetaachoo Asaffaati hin jenne waraana warra Tigraay hin jenne eessaa kan isin fiddame har'a eessaa waraanni bilisummaa oromoo har'a ka beektee marroo akkuma nama beektee sumuniif shilingii kenne Facebook irraa qawannoo qarshii YouTube irraa qarshii waliin guurtu bar ittiin jiraachaa jirta malee isaanis qoricha tokko bitteen beektu waraanni bilisummaa oromoo gaafa rukutamee Boorana keessatti bosona keessatti qarkaa keessa ciisu waan itti yaalamu dhabee rakkachaa waraanni keenya rakkoo keessa jira gaafa isin jechaa tur eessa turtan har'a waraana bilisummaa oromootti afaan keessan hin banina ilmaan gadhee tortortoota haadha keessanii silaafis amma isin jalaa callisnee jennaan hin afaan keessa waliin deebinu walirratti hin bobbaanu jennee cal jenne malee isin beeyna har'ayyuu warra abiyyi wajjin hojjetu hiriira guyyaa tokko baaftanii nama 1000 ficcisiistanii warra deebi'aa galaa jechaa jirtan hiriirri dhumee warra galaa jechaa turte dheengaddaa kana hiriirri dhumeettee galaa hin turreet galaa jechaan hin turreesin hiriirri raawwate jettanii maxxansaan turreesin lubbuu oromootti kataphachaa jiru isinii miti oromoo gaafa barbaaddan baha gaafa barbaaddan gala miidiyaa qofaan amma biyya bulchinaa miidiyaa qofaan har'a beektee biyya kana bilisoomsinaa oromoo bilisoomsinettanii oromoo goyomsaa jirtan oromoo horiitu sin jala deemaa jira oromoo baktiitu sin jala deemaa jira oromoon goonni hayyuun ka biyya isaa jaalatu ka saba isaa jaalatu waraana bilisummaa oromoo wajjin deemaa jira sigalee ka waraana bilisummaa oromoo jalatti ijaarrame waraana bilisummaa oromoo gargaaree kara waraanaa malee kara sagaleedha furmaanni nuti finnu hin jiru jedhee itti amanee waraana gargaaraa jira warra waraana gargaaraa ture dubartii oromoo arrabsaa turtan gabbaatanii maanguddoo oromoo salphisaa turtan gabbaatanii waraanni nuun barbaachisu waraanni akkana nuun godhe Daawud Ibsaa ka dheengadda irratti laayivii waraabaa turtan har'a eessaa Daawud Ibsaa kootu bilisummaa nuuf hidhettaan isa kanaaf warri isa fakkaattanii fi ergamtoonni akkasa afaan keessan akkasiin qabattan barbaanna akka afaan keessan qabattanii ummata gowwaa irraa elmattan barbaanna oromoo gowwaa irraa nyaachaa jirtan jireenyi keessan hojjettanii nyaachuu otoo hin taane dhiiga namaa nagaduu warra beektee dhiiga ilmaan oromootiin taphatu waan taataniif warra isin gowwaa akka keessatti elmadha akkuma wayyaaneen oromoo waggaa 27 elmatte daaspooraa oromoo kan ijaa fi gurra hin qabne gowwaa fi harree ka biyya faranjii keessa jiraatu ka beektee sammuun isaa laga keessaa hin baane ka sammuun isaa bosona keessaa hin baane isa elmadha 50 kafala abalu 5,000 kenne abalu 10,000 kenne abalu birrii 500 kenne jedhaati saniin goyomsaati qarshii irraa guurradha saniin jiraadha as baatanii waraana bilisummaa oromootti afaan keessan hin banina isaanuma deemaa kijiba qabsaasiin godhu har'a marroo arrabsiteef ati ka oromoof dhaabbatte oromiyaa bilisoomsuuf deerta marroo arrabsitee Jaal Daawudiin arrabsitee oromiyaa walaboomsaa jirta abeet yaa korma keenya Jawaariin mana hidhaadhaa baasaa jirtaati amma
jaal marroo fi jaal eenyu jaal daawud ibsaa arrabsitee oromiyaa eenyu wannoo mana hidhaadhaa baasaa jirta jawaariin mana hidhaadhaa baasaa jirta sigalee baqqalee garbaafaa mana hidhaati amzaa booranaafaa mana hidhaati baasaa jirta maaliif isaantu si erge waan ta'eef jijjiir akkuma hangaasaa ibraahim alba'aa ture atis alba'aa jirta albaaticha sigalee wanni ati marroo fi jaal daawud irratti xiyyeeffattee jirtu waanuma beeytee garagaruu barbaaddeeti bitamteeti sigala gaafa waasitti kennaa jiran suuta keessa fiddee akkuma beeytee eenyu hangaasan bakka qabachuu barbaaddeeti kana malee oromoodhaa fi oromiyaaf yaaddee miti injifannoon ati marroo arrabsitee oromoodhaaf hidduun jiru jawaariin ati hiiksiftuun jiru daawud ibsaa ati arrabsitee bilisummaan ati isaaf hidduun jiru sigala kanaafu afaan keessan qabadhaatii uummata keenyarraa cal jedhaa ta'a yoo diddan likkii keessan isinitti himna galgala ganama waan isin waraabaa turtan viidiyoo keessan mara daawunlood goonee qabna viidiyoo keessan mara qabna waan isin gochaa jirtan tokko tokkoon isinitti himna amma injifannoon isin fidaa jirtan hin jiru yoo dandeesse waraana kana jala hiriiri yoo dandeesse waraana kana deeggar yoo dadhabde immoo afaan kee walitti qabadhu afaan kee ziippii kee walitti qabi xat godhi taa'i kanarraan kana fee likkii kee sitti himna likkiitti si ganna bakka keetti si deebifna kanaafu boolla keessaa baate dhaqii xayyibaa faa jala gugguufi dhaqii fi eessa ga'e lammaa magarsaa eessa ga'e minisootaa ga'e lammaa magarsaa beeytee uummata oromoo keessaan baan lammaa magarsaa goota oromooti waa'ee lammaa magarsaa mari'an maa lammaa magarsaadhaan baasaa hin jenneen eessa abbaa keeti lammaadhumaan baasi jedhiin lammaadhuma dheengadda faarsaa turte saniin mee jawaariin gadhiisisi jedhiin maal daawud ibsaatti achisi geesse maaltu gama si tarkaanfachiise yaa gaararraa yaa beektee dayyuusa nama dhaqiiti xayyibaadhumaa fi lammaatti bilbiliiti adaraa keessanii nu baasaa jawaariin jedhiin maaltu gara kanatti si tarkaanfachiise eessaa bakka kana dhufte ati tisiisni maali ati bakka keen beektu ati bakkuma dhaabbattu hin beektu maa akkuma digirii 90 jijjiiramaa ooltu maali ati itti bilbili eenyu dhaqiiti gabbahiiti laayivii waraabi waa'ee wannootiin waa'ee lammaa magarsaatiin lammaa magarsaa goota keenya lammaa magarsaa beeytee uummata oromoo ceesisa ilma abbaa gadaati jedhiti laayivii waraabiti lammaadhanii jawaariin hiiksisii jedhiin hamzaa booranaa hiiksisii jedhiin xayyibaa amaditti bilbiliiti hiiksisii jedhiin isaaniif gugguufaa turte isaaniif salaataa turte isaaniif dubbachaa turte ati har'a afaan ittiin adda bilisummaa oromootti dubbattuun qabdu sigalee afaan ittiin adda bilisummaa oromoo kana jettee itti haasoftu tokkollee hin qabdu sittin hima kanaaf yoo warri si fakkaatan warri si jala deeman namoonni 4,000 fi 3,000 si jala yaa'ee horii sanirraa elmadhu birrii 100 buusaa jedhiin birrii guddaa sii fida hatticha sigalee eessaa biyya ijaaruu beektan garaa keessan ijaaruu malee eessaa beektee saba keessanii dubbachuu beektan garaa keessanii fi angoo keessanii malee doktorummaa keessan isin wallaale amma doktora barannee jirra warra kaanoo hin baranne birrii fida uummata oromoo daasporaa kan beektee qabsoon oromoo alatti gabbaase kan gandaa fi gosaan ijaartanii birrii irraa guurradha isaanumarraa 100 kaffali 50 kaffal eewu 1000 kaffal eewu 500 kaffala jedhaati isaanitti roorrisa adda bilisummaa oromootti roorrisuu hin dandeessu anaa biyya lafaa kanarra jiru anaa daasporaa kanarra jiru isinumaa adda bilisummaa oromoo gaaddidduu isaarra dhaabbatu dhiiraa dhalaan kee sigale dhiiga fi lafee oromootiin bakka kana jira warra shanee isin jibbitan santuu waraana kana ijaaree waraana kana har'a of harkaa qaba maal abbaa keessanii of harkaa qabdan har'a isin mee maal of harkaa qabdan nama 10 oromiyaa keessaan qabdani bar nama 10 hangaasaa ibraahim hayyuu keenya doktor hangaasaa amma immoo doktor kadiro amma doktor kadiro irraa gara doktor hangaasaa irraa gara doktor kadirootti kanuma jijjiiramaa jennee sinitti himnee dadhabne biyya faranjii keessa jirtanii sammuu keessan bal'isaa laala of fuuldura fageessaa laala uummata beektee garaa isaatiif namni oromoo waraana bilisummaa oromoo arrabsu diina uummata oromooti namni wareegama ilmaan oromoo waraanni bilisummaa oromoo kaffalaa jiru eewutu irraa gabbaatanii dubbattanii beektanii waraana bilisummaa oromoo rukutamee bosona jira shumuuniif shilingii gargaarra qoricha binnaaf jettanii beektanii bishaanaa dhugan jettanii beektanii isini garaa keessan qofa kan isin beektan isin maqaa keessan qofa kan eeggattan kanaaf waraana kanarratti roorrisuu barbaaddan waraana beektee kan isin harka mirgaa abiyyiiti bar isin harka mirgaa abiyyiiti oromoon isin amane
oromoo du'ee biyya keessa jiru ani gama kiyyaan uummata daasporaa beektee waraana bilisummaa oromoo irraa OMN akka waa'ee waraana bilisummaa oromoo akkuma bara durii san har'a waraana bilisummaa oromoo lagatee jira. OMN waa'ee adda bilisummaa oromoo hin gabaasu waa'ee marroo hin gabaasu jawaar keenya jawaar akkana ta'e jawaar firii maaloo firii guyyaa dubartootaa guyyaa maalotaa jedha hiiksisaagaa waa'ee adda bilisummaa oromoo fi waraana bilisummaa oromootti hin dubbatinaa miidiyaa ni qabna kun olaan miidiyaa ni qabna nutis miidiyaa mataa keenyatti warri jaalattan warri feetan waraana bilisummaa oromoo gargaaraa jechaa jira karaa isin yaatan kanaan mee dhaqaa hiiksisaa namaa umiti harree tokkollee harree hidhame mana hidhaadhaa baasuu hin dandeessan isin harree hidhame mana hidhaadhaa baasuu hin dandeessan ilma namaa ka hidhamee miti sinii galee isinii fi harreeni garaagarummaa qaba harreen beektaa fe'umsa yoo itti fe'an mana ishii beektee mana ishiitti deemtee galti isin karaa mana keessanitti galtan wallaaltani karaa qe'ee oromootti deebitan wallaaltan harree dhugaa rabbii isinitti hima harree gabaa geessatii mee fe'umsa fe'atti gadhiisa magaalaa kana keessa gara mana isii otoo nama tokko hin gaafatin manatti fudhattee galti fe'umsa ishii baattattee manatti hin galti harree otoo abbaan harree duuban jiraatin isin harree baddeen geessan sinii galee gara itti garagartan wallaaltanii kana qabduu kana gadhiiftuu kana qabduu kana gadhiiftuu kana deeggartuu kana gadhiiftuu maali isin uummanni akkana maali uummanni tokko waan dogoggora kaleessa godherraa ofirra garagaree yaan namni ani kaleessa balleessitan jira badii kiyyaan namni dhuma jechaa hin jiru galgalaa ganama lafti bari'ee namatti quba qabdan lafti bari'ee namatti quba qabdan namuma biraat beektee badii abbaa badii gootan abbaa yakkaa gootan abiyyi maal balleesse gaafa abiyyi dhufee minisootatti isinittan gaddaa akka kanatti yaaduu keessanii gaafa isiniin jedhe yoom fuuldura dhaabbattan harka rukuchaan turreessi minisootaan birrii tashiteefaadhaan baasi jedhiin tashiteefaadhaan kan birrii miliyoona meeqa kaffalee abiyyi ahmadi minisootatti fidee birrii isteediyoomii kaffalaniif hojjechaa turan warra minisootatti abiyyi ahmad jala fuulduratti kufee boo'aa ture san warra isatti sagadaa ture san hin baasaa jedhiin meetti bilbilaati akka gaafa san birrii hamma kana sii goonee jirraa baasaa jedhaanii yaa uummata beektee faandoo akkuma waan ani dhugaa rabbii waan baay'ee na gaddisiiftan baay'ee tokko na gaddisiiftan ofirruma dhaabbattanii balleessinee jirraa yakka goonee jirraa badii keenyatti kana seenne yoom jettan isinam jawaarin eenyutu isisam jawaarin abiyyitu isise abiyyitu hidhe jawaarin akka hidhamu ka godhe isin jawaar akka hallayyaa seenu jawaar akka inni uummata oromoo balleessee akka ofii badu ka godhe isin gaafa jawaarin dhaabbadhu jechaanii ture isin diina isin akkasi isin jawaaritti naaftan isin jawaarin jaalattan isin jawaar waan arsii ta'eef jibbitan jawaar waan islaama ta'eef jibbitan isin har'a warri islaam waan arsii ta'eef jaalattaniif waan jawaar musliima ta'eef jaalattan jawaarin mana hidhaadhaa baasaa mee baasaa mee har'a mana hidhaadhaa baasaa warri jawaar waan arsii ta'eef jaalattan waan jawaar islaama ta'eef warri jaalattan mee mana hidhaadhaa baasaa har'a isin hibaasuu hin dandeessan maaliif uummata waa tokko hiyyaan uummata akkanumatti cal jedhee deemu uummata akkanumatti beektee akka gaalaa wal jala deemu malee uummata sammuu bal'isee deemuu yuti jawaariin kan nuti fuuldura dhaabbachaa turreef akka rakkoon kun irra ga'u beeknaf akka jawaar hidhamu beeknaf akka beektee nafxanyaan jawaar ajjeesuu deemtu beeknaf isin harka rukuttanii jawaar kanaa miti qabsoon ilma namaa fuuldura dhaabbatanii gaafa inni dogoggora keeti kanarraa deebii gaafa jettaniin kamaal galchuu namni hallayyaatti galchee eenyu isinii miti jawaa eenyu kamaal eenyu namni beektee eenyu leencoo lataa namni hallayyaa buuse isinii miti leencoo keenya namichi kun deebi'e nama dhugaa ta'e akkana ta'e qabsoo oromoo karaarra nuu buus hayyuudha kunoo akkanatti abiyyiin deeggara jettanii leencoo lataa kan beektee meeqa jibbitanii namni leencoo lataa akka samiititti ol fuudhee samii kanaan qixxeesse isinii miti kan leencoo lataa beektee qabsoo oromoo balleesse namni leencoo lataa akka beektee nama akkamitti hayyuu meeqa godhee kan irraa lallabaa ture isinii miti kan gadi bahee dhiifama gaafachaa ture har'a leencoo lataa itti bilbilaa kaa leencoo lataa faatti bilbilaa hayyuu dheengadda leencoo lataatinii leencoo lataa hayyuudha warri jechaa turtan itti bilbilaatii baasaa jedhaani sini galee amiin jundii faatiin baasaa jedhaani leencoo baatii faa jala fiigaa turtanimi mee leencoo baatii faatiin baasaa jedhaani kanaaf waan gootaniin beektan isinitti himnaa isin barsiisaa jirra si galee warruma kaleessa leencoon keenya malee abeet leencoon nama hayyuudha
leencoon nama akkanaati kunoo kitaaba barreesse kitaaba eebbisiise jettanii galma minilikitti galma miniliyeemitti waan meeqa gootanii nama akkana jettanii faarsitanii har'a mee itti himaame mee adaraa keessan bilbilaati gaafadha leencoo baatifaatti bilbilaa irraa gaafadha isin amma waa'ee marroo fi waa'ee jaal daawud ibsaa eessaa yaadatta maalumatu waa'ee daawudii fi waa'ee beeytee kaleessas gaafa isaan eertiraa turan waraana shaabiyaati jechaa turtan gaafa waraana fidanii oromiyaa keessa galchan waraana tigraay jettanii harkatti jibbaa turtan waraana kana hiikkadhu daawud ibsaa hiikkachuu qaba jettanii kan isin itti duultanii kan hiikkachiise waraana kana hin barbaannu jettanii kan daawuditti duultanii daawud akka waraana kana hin ijaarre akka waraanni kun mootummaa keessatti nammatam kan godhe isinii miti gaafa inni eertiraa ture waraana eertiraati jechaan turre har'a eessaa waraana kana waraanni marroon eessa jira marroon eessa dhaqe sanyiin eessa dhaqe gollichaan eessa dhaqe jaalgammachuun eessa dhaqe kan jettanii iyyitan maqaa meeqa moggaasaa turtan warra kana dandahee amma ammaatti isin dandamachiisaa jiru warra kan isin dadhabne bar diinarra isin dadhabne nafxanyaa fi tigreerra isin dadhabne namni diinni qabsoo oromoo isin warra qawwee baatee deemu san caala ka oromoo akka hin bilisoomne oromoon akka hin walaboomne ka godhe isin sigale kana dhaggeeffadhu eenyu gumaa koo afaan kee qabi jaarsa dullacha wayii ati sin beeka paaltook irraa kaaseta si beeka sigale gumaa koo ka oromoo ka jedhu kana afaan kee qabi wal beeyna tokko tokkoon keessanan beeka warra ayyaalaallattuu fi namuma jabaa tokko as baatanii jennaan jala hiriirtanii gaarrarraa taatanii ammuma nama sanitti maxxanu amma immoo marroo waan jagna ta'eef waan goota ta'eef amma marroo sanyii gammachuu kan isin jechaa jirtan waan isaan gootummaa isaanii diinatti agarsiisaniif jaalala isaanii otoo hin taane sodaatanii baqamtaniiti alba'aatii keessan alba'uu keessanirraan kan ka'e deeggaraartan sigale akka isaan diina waxalaa jiran kanaaf sodaatanii deeggaraa jirtan jaalattanii itti amantanii miti kana isinitti himna isin nama dhiiran jaalattan dhiira sodaattan malee dhiiran jaalattan goota hin sodaattanii gootan jaalattan ni sodaattan malee gootan jaalattan ni sodaattan malee sodaattota kaleessa lammaa magarsaa goota keenya jechaan turre kaleessa abiyyi ahmadi goota keenya jechaan turreesin leencoo lataati goota keenya jechaan turreesin har'a isin sodaattota albaadhessa beektanii albaadhessa kakaraarra deemu sigale isin dhiiran jaalattanii dhiira ni sodaattanii gootan jaalattanii ni sodaattaniiti sodaatanii isinittan hima sodaa malee gootummaan qabdan jagnummaan qabdan dhiirri bar gaafa injifate kan gadi baatanii harka rukutanii miti gaafa inni waliin du'u wajjiniin du'aniiti gaafa inni beela'u waliin beela'aniiti gaafa inni du'u waliin du'aniiti gaafa inni beektee kufu waliin kufaniiti isin eessaa goota beektan goota ni sodaattan goota akka rabbiitti sodaattan goota beekte akka namaatti ilaaltan kanaaf afaan keessan qabaa afaan keessan cal jedhaa isinitti himna tokkoon keessan maqaa keessan waamnee eenyummaa keessan isinitti himuu barbaanna yoo barbaaddan sodaa qabdan sodaa deeggaraa jirtan sodaan har'a abiyyis kan isin wannoo jechaa ulee sodaatanii wannoo jechaa jirtan gootummaadha fi miti kan lolaa jirtan abiyyiin illee sodaadha isinii miti kan lolaa jiru uummata biyya keessa jiru miidiyaa of harkaa qabna karabaataa hidhattanii wal gurmeessitanii silaa akkanuma amalli hattuu fi gantuun gaarrarraan albaadheessi beektee bakkuma nyaanni jiruu fi bakkuma kaameraan jirtu dhaqxee dhaabbatte bakka abiddi jiruun dhaabbattu si galee bakka dhiirri jiruun dhaabbattu kanaafuu afaan keessan qabadhaa cal jedha wanni isin gandaa fi amantii nama arrabsuu oromoo arrabsuu irratti kanarratti digirii qabdanii piroofeesarummaa qabdanii kanarratti hayyummaa qabdanii kanuma hojjedhaa akka dhiiraa immoo marroo faa fuuldura dhaabbachuu hin dandeessan marroo dura sii miti abiyyi ahmad iyyuu dadhabee jira waraana isin kaleessa ka shaabiyaa jechaa turtan har'a kaafa inni biyyatti gale ka tigraay jechaa turtan har'a eessa abbaa keessanii gabbaatanii waraana eessa dhaqan maal hojjechaa jiran maal gochaa jiran si gaafatanii ajaja keetiin deemanii kaleessa ati obboleeyyan keenyaa miti jechaan turreeti ati kaleessa nuti isaan hin beeknu jechaan turre har'a eessaan beekte kanaafi marroon laal waan dhiira ta'eefi hundi keessan albaatanii deeggaraa jirtan waan dhiirummaa qabuuf waan jagna ta'eef si galee sodaatanii deeggaraa jirtan malee jaalattanii miti abbaa fedhe isin yoo beektee har'a nafxanyaan tokko gabbahee isin kaffixu ta'e isin numa deeggartan
isin tokkoon keessan kan fuuldura dhaabbattanii akka marroofaatti akka jaaltanyiifaatti qawweetti luqqifattanii loluu dandeessan tokkollee hin jiru isin beekna kanaafuu afaan keessan qabadhaa afaan keessan qabadhaa cal jedhaatii uummatarraa guuraa miskiinarraa qarshii guurradhaa nyaadhaa isaanirra waan nyaattan nyaadhaa isaanirra basaastota warra waraana bilisummaa Oromoo as taa'ee biyya keessatti qabsiisaa ture warra waraana bilisummaa Oromoo Gujii fi Boorana keessatti Baale keessatti Arsii keessatti Shawaa keessatti Harargee keessatti qabsiisaa ture isin bar isin amma hin dubbannu jenneeti malee dhiiga waraana bilisummaa Oromoo meeqatu harka keessan keessa jira tokkoon tokkoo keessanii wallaale isinitti fakkaate warra as taa'ee qabsaa dheedhee birrii ergee waraana qabsiisaa ture isin wallaale isinitti fakkaate cal jennaan bar hinuma irraanfatame isinitti fakkaatin hinuma irraanfanne isinitti fakkaatin waan Abiyyi irraa aangoo argachuuf jecha kan isin waraana bilisummaa Oromoo ka Harargee fi ka Arsii keessa jiru ka Baale keessa jiru ka Booranaaf Gujii keessa jiru kan rukuchiisaa ture isin mataa keessanii har'a gabbaatanii eessa jira waraan eessa jira waraan eessa jira marroon eessa jira sanyiin ka jechaa jiru isin girrisa yaa girrisa uummata badii uummata waa balleessuu malee waa tolchuu hin beekne uummata waan haasa'u hin beekne uummata akkuma beektetti diddiguu malee xiqqaa fi guddaa beektee kan umurii namni waa laallatu qaba sigalee namni waa safeeffatu qaba warruma kaleessa waraana bilisummaa Oromoo gaafa inni Shaabiyaa ture ilmaan Shaabiyaati Opiidiyoo Shaabiyaati gaafa dhufee inni biyya seenee hoo maalin ilmaan Tigraay warra Geetaachoo Asafaati har'a garuu marroo eessa baasaa jira marroo hattichi yaaba kanaafi afaan keessa yoo qabattan gaariidha afaan keessa yoo luugamamtan gaariidha gara itti garagartan wallaaltan jaalattanis jibbitanis waraana bilisummaa Oromootu lolaa jira waraana kaayyoo adda bilisummaa Oromootu sigalee waa hunda keessatti biyya alaa fi biyya keessaa alaabaa isin amma qabachaa jirtan kan alaabaa shaneetiin qabatina jechaa turtani bar alaabaa shaneen qabatina jechaa turtan laal warruma shanee xiqqoo isin jibbitan harmallaa jettanii dubartii Oromoo isin arrabsaa turtan baba singilii fi mama singilii jettanii isin arrabsaa turtantu alaabaa kanarra akka qabattanii deemtan isin godhe yaa baktoota yaa harroota yaa beektee dayyuusota warra itti cichee warra itti jabaatee itti du'ee itti dafqee arrabdi keessan hin qalamne ni duuna jedheeti fuuldura dhaabbatetu alaabaa kanarra qabattanii deemtan alaabaa kana kan beektee gaafa isin alaabaan kun akkanatti Ameerikaa fi Awurooppaa keessa faca'u gaafa isin alaabaa shaneetiin qabatina alaabaa Oromoo bakka bu'u jettanii gaafa isin alba'aa turtan san warra isin fuuldura dhaabbachaa ture gaafa san yaadadhaa ofirra garagaraati yoo barbaadan immoo viidiyoo keessan isinitti gabbaamna afaan itti waraana bilisummaa Oromoo arrabsitan tokkoon keessan hin beektan sigalee kanaafi ali atis of kabaji si beeka waan ta'eef keellee riikerdii baay'eetu iyyuu jira dhiisi kan kan paaltookis kan feesbuukis ni jira guutee jira kanaafi warra beektee amma gabbaatanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii cal jettanii alaabaa kana bar diddadii turtanii bar diddadii hin barbaadnu Oromoo bakka bu'u maaloodha jettanii amma as garagartanii abbaa alaabaa taatanii beektee abbaa nama meeqatu alaabaa beektee alaabaa gosa biraa fa'aa hojjetee anuma alaabaa Oromoo fakkaattu tana gariin immoo alaabaa biraa hojjetee amma waa hunda sangateeti alaabaa kana qabatee naanna'aa jira Ameerikaa keessa nutu sin godhe nutu sin fuuldura dhaabbate akka keessanii gaafa san otoo silaa isin faana gabbaanee dhaabbannee jiraanne otoo isin faana gabbaanee alaabaa kana kan keessanii miti jennee alaabaa kana uummata Oromoo gachisiifnee jiraanne har'a alaabaan kun hin jiru numa warruma shanee warruma harmallaa isin arrabsaa turtan warruma beektee baabaa singiliisin warra manan qaban isaan amaara isaan nafxanyaadha isaan warra buda jalatti dhalateettan santu alaabaa kana har'a isin hammachiisee jira saalfii keessan hayyuun isin keessan jiru beekan isin keessan jiru wallahi wanno viidiyoo keessan gad isin guura viidiyoo keessan sigala viidiyoon keessan laal as keessa jira viidiyoon keessan as keessa jira viidiyoon keessan sigalee as keessa jira hundi keessan dookumentariidhaaf keenya jira guyyaan nuti gadi baafnee uummata Oromootti agarsiifnu jira gaafa Oromoon biyya qabaate gaafa Oromoon abbaa biyyaa ta'e
kanaaf afaan keessan nutti hin banina isinii ol keenya jirra kan isin feesbuukidhaa fi yuutuubii irratti diddigaa turtan hunda of harkaa qabna isinii galee kanaaf shaneen gooftaa keessan shaneen dhirsa keessan shaneen rabbii keessan isinii galee ganaa shaneetti sagaduu deemtan yoo isin shaneetti sagadiin maal jedha shaneen ganaa hudduu keessan keessa garaftee isin bulchiti isin cal jedha afaan keessan dhiirummaa qabdi shaneen bar shaneen isin garafte waan ta'eef isin albaafte waan ta'eef shanee sodaattan sodaa shanee irraa qabdan boo'aa jirtan feesbuuk irratti gabbaatanii shanee irraa sodaatanii boosan isin boosisaa jirti shanee laal hudduu keessa si waxalte isin qofaa miti mootummaa wayyaanetis mootummaa abiyyitis takkaayyuu shanee laal hudduu keessa si waxalte akka nama shanee argitanii jennaan isin nama beektee boodhaseen duuti sodaan keessan biyya lafaa irratti shaneedha atis abiyyinis kanaafiyyuu shaneen jettee shaneen dhiirsa keessan shaneen goota keessan kanaaf shanee jalatti marroon goota keessanii gaachana keessan kanaaf cal jedha afaan keessan qaba daawud ibsaa afaan ittiin arrabsitanii qabdani afaan ittiin daawud ibsaa itti bantanii qabdani hayyuu meeqa doktora meeqa shanee keessatti doktorri hin jiru shanee keessaa namni yaa'ee jira namni odeeffii keessa jira doktor abaluu mee doktora isin lakkaa'aa turte warra odeeffii keessaa san eessa gootan ni liqimsitanii argitanii shanee laal jajjabduu ka sibiila shanee yaa gooftaa diina jajjabduu ka sibiila woboo yaa gooftaa diina kanaafi afaan keessan qabadha isinitti himna kana amma deddeebitanii tuqxanii shanee jaalmarroo neessa jira jaala abaluu neessa jira jaala maalitti beektan waa'ee jaala isin warra isinitti himatan jira bar warra waraana bilisummaa oromoo qabsiisaa ture bar isin nama meeqa keessantu waraana bilisummaa oromoo godina harargee keessatti qabsiise harargee keessatti nama meeqatu waraana bilisummaa oromoo ajjeechise isin hin beeynu wal hin beeynu galbeeffamee barreeffamee hin jiru arsii keessatti baale keessatti nama meeqa dhume hin beeynu kana afaan keessan qabaam gaafa shaneen hin jiru saglii lamatu shanee wannoo keessa arsii keessa ture sini galee ammaa miti bara 2016 ijoollee achi keessatti dhumaa turte hin beeyna gumii sabaa adda bilisummaa oromoo arsii keessatti ka ajjeechise eenyu ka baale keessatti natti fakkaata baale keessatti gumii sabaa adda bilisummaa oromoo mana isaatitti kan dhaqee ajjeechise warra ala kana jiru miti halo Awo ati shanee ka ajjee duuti sirratti murtaa'isanii miti gaafa biyya galte san. Yaa san dubbachuu barbaada. Hayyee. San dubbachuu barbaada aboo walitti naa hidhi. Walitti si hidhe kunoo uummanni si dhaggeeffachaa jira irraa tuqi. Aboo dubbii kaleessa. Dubbii kaleessa. Kadiiroon dubbatarraa haasa'uu barbaada jaala kiyyaan. Yaa sanumarraa dubbachaa jiraanis. Dubbii kaleessa kadiiroon dubbatee afaan haa qabatu kabajaa kabajaadha itti himna amma. Wannan jechuu barbaade jaala kiyya gaafa 2017 uummanni keenya akkasitti gubatu sana maal godhuu qabna jennee waraana ijaaruu qabna biyya ummata keenya bira dhaabbachuu qabna jennee asirraa 2017 biyya kanarraa 16 dhuma isaarraa biyya kana keessaa baheetti achitti humna waraana baale keessa gadhaabuudhaaf sochii goone jaalaki. Gaafa san maaltu sirratti ramadame? Waraana bilisummaa Oromoo baale keessatti namni gadhaabe nu nama 3. Hayyee. Ijoollee hidhannoo hin qabne kunna sololoo irraa nama 4 baafneeti achitti gadhaabe. Humni sun guddatee haga muraasa tokko ga'ee jechuudha. Gaafa agartee 2018 dhaabni biyya seene humni sun humna guddaadha. Humna abdachiisaa sadarkaa guddaa rage. Warri dalloo himuu ni danda'a. Akkas. Baale guutuun himuu ni dandeeti jechuudha. Gaafa agartee haaji alooni haajichi isaanii kun agartee kabilsiginnaa keessa jiru kun agartee dantaadhaan ijoollee ajajaa gurbaasanii harka kennachiisee xiqimiidhaan harka kennachiisee gale sana agartee muummicha ministeeraatitti dhaqanii namni nu ajjeesuuf deemu guma baasfaa mogolbuusfaa daawudfaa jedhanii bakka jirutti ajjeefamu warri jedhee xurumbaa afuufaa ture kadiiroo kana fa'aayyuu jechuudha. Sirrattuu akka ati ajjeefamtu namoonni
Kuma baas bakka argamitti ajjeefamu jedhee xurumba afuufaa ture tanniini jechu. Warra qabsoo bilisummaa hin feene, warri bilisummaa maayyuu hin feene jechu. Warri kunniin warra waraana sana akka achirraa dhabamu irratti dalagaa ture keessa ummata kanniini jechu. Sii galaami. Naa gala na dhaggeeffachaa jiru. Ummata kanniin agartee hadda ammoo afaan maal qabanii marroon eessa jira, waboon eessa jiraa jedhan. Gurbaa sana harka kennachiisanii eega sadarkaa sana godhaniin booda agartee nama qawwee waliin qaban. Sii galaami. Nama qawwee waliin qaban. Kan nama shanii waliin qaban. Gadhiisisiisanii xiqimiidhaan agartee gadhiisisiisanii hadda jireenya gaarii jiruu gaarii keessa jiraa jechuudha. Nama qawwee malee hin qabamne kunoo warri kunniin hadda agartee nagaani mana hidhaa keessa teessisanii itti gargaaramutti jiran. Warroonni kunniin kabajaaf itti goraa jedhiin abboonaman. Dadhabne obsine dadhabne ummata kana. Sii galaa miti. Hadda agartee har'a haga jawaarii dhabe agartee ummata Oromoo kana agartee ibiddatti shidinaa. Tooftaa ittiin diina kana itti irra aannu nutti dalagaa. Hin dalagnaa. Nutti kennaa isin waliin haa dalagnu jenneen. Sii gala keessaa warra akkasi koomandootitti agartee warii guddaa walitti qaban ummanni kunniin. Warii doolara 250 looyara. Abboo kanan godinaati. Looyaraafillee walitti qabuun keessan gaariidha. Bira dhaabbachuun gaariidha. Humna waraana bilisummaa Oromoo bira agaamu. Anatu dalagaa. Nu dalagsiisaa jenneen. Nama 5 nama 10 magaalaa keessatti lola magaalaa eegallaati. Haa dalagnu jennee namoota warii kana walitti qabe. Takkaan telefoona isaanii guuree haasofsiisee jechuudha. Hiriirri kun agartee bu'aan fidu gaagama guddaa fida. Kanaaf agartee ni dalagnaa nama 5 ijaarree magaalaa keessatti galchina. Anatu ofii kiyyaa wareegama ofii kiyyaa qaama kiyyaa deemee seenee dalagsiisaati. Lakkaa nu dalagsiisaa jennee kadhannee jechuudha. Mee jaalguma baas gaafa ati ijoollee kee gattee jiree hojii kee dhiiftee biyyatti galtee waan kana hojjettu Oromoon daaspooraa jiru kun maal siin jedhe gaafa san akka ati ajjeefamtu sirratti mutu. Ajjeesaa bakka jirutti ajjeefamuu jedhe. Namni shanee biyya keessa galche, namni shanee baale galche, namni waraana bilisummaa baale galche isaa haa ajjeesan bakka jirutti haa ajjeesanii jedhan. Guyyaa malee ilmi dhiiraantu ammoo. Sii gala haa jaaloo isaanii kana xurumbaa isaanii dhaga'aniiti agartee xurumbaa isaanii kanaan dhaga'anii waan inni fakkeessee himatu na tumanii na garafanii na kolaasuu deemanii si kolaaf na naan jedhanii jedhee xurumbaa isaanii dhaga'e warri xurumbaa isaanii hafarsu warra kanniin akka gadii dhokkan fakkiin kaa'e amma dhugaa walitti gadi ba'aneeti sitti naa dhaga'e nu wareegamatti baafne waraana bilisummaa Oromoo borus wareegama baasuuf deemu akka isaa xurumbaa asirra teennee haasa'uu hin deemnu jechuudha. Kabajaa ofitti osoo godhanii gaariidha. Amma achi namni agartee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo haasa'uu hin danda'u. Dhugaa walitti himna ammana. Walitti gadi baanee gosaanillee taatu qulqulluu gosummaa qabnalle Oromummaa qabnalle itti himna. Salamtoota haadha raawwatanniin ummata Oromoo asaasaa fi dodola keessatti bakka itti gaafataman isaan osoo kun hin dhufiniin dura itti himne. Nama hidhachiifne dalagsiifna hin goona. Anatu lubbuu kiyya kafala, anatu wareegama kafala, dhaqee wareegama kafala, nu dalagsiisaa jenneen, ebal jechuun ni danda'a, maqaa isaanii dha'uu ni danda'a. Wariidhaan nu bira dhaabbaddaa jenneen, lola magaalaa nutu lola, anan lolchiisa, anan godhaa jenneen. Hadda namni waraanni mootummaa tokkochi asaasa keessatti mana namaa keessa ol seenee nama 6 ajjeesee biraa deemu maal? Haga ummanni kun ga'u argee jechuudha. Namni tokko waraanni kun irraa deebisaa tokkochi nama tokkochi osoo keessaa dhawane. Hadda silaa mana namaa dhaqee nama ajjeesu. Mana namaa dhaqee balbala namatti rukutu. Ummanni kun hidhateera. Qawwee qaba jedhee sodaataa jechuudha. Waraana tokkocha keessa ajjeesu dadhabanii. Imimmaan eenyu bilisoomee argin. Karaan eenyu bilisoomee argin. Boorteraan bilisoomu. Muka kennee bilisoomu. Muka hudduutti cabsinee bilisoomna. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo tuqina. Gadhee daraa. Warra nadheen ofii keessaa jalaa gadi bahuu dadhabde mara. Nu wareegama kafallee beekna. Jiruu kenna faamilii kenna disaaster goone waa hedduu dalagnee jirra. Dhaabaddaa nurraa. Hin gargaarinaa dhaabaddaa waraana bilisummaa Oromoo. Hin gargaarina. Nuu ni gargaarannaa. Biyyee nyaatee dhagaa nyaatee as ga'e ammallee akkasumatti dhagaa nyaatee as ga'a. Waan isin nurratti duultan kana mara ni beekna. Beekaa jedhin akka waa wallaalle seetanii. Kanaafi waraana bilisummaa Oromoo irraa dhaabbadhaa. Yoo agartee of kennitanii gargaartan gargaara yookaan maqaa isaan dhayina yookaan maqaa shaneellee dhayina.
shanin bulini isin galatoomi kanaaf jaala kiyya ana beektaa hedduu aaree waan kanarraa dubbadhe naa gala tasgabbaa'ee fuula dura si waliin laayinii irratti deebi'aa fees tu fees irratti deebi'aa jechuudha. Ayye jabaadhu leenca kiyya jabaadhu. Akka kadiirootiin maqaa keenya dhaamu godha. Mee maal godhe qabsoo uummata Oromooti? Xurumbaa asirra taa'anii afuufuu malee maal godhan? Wareegama kam kafale? Guyyaa tokko miidiyaa irratti si dhiyeessanii maal gootee dhuftee jedhanii ammallee isumayyuu hoomsi gaafatan amma as bahanii ofii isaanii. Evidensii qaba viidiyoo evidensii qabaan. Kora bittinneessaa 2016 keessatti hulluuqee seenee harannaa bulluq. Weegee harannaa socho'u baale keessa hulluuqee seenee waan ofii kiyyaa dalage ni beekaa jechuudha. Ofin dhaatu jedhee jal'ise. Feesii kiyya of garsiisee hattuu maratti ofin mul'isu jedhee ofii kiyyaa jal'ise jechuudha. Borus dirqamni yoo dhufe deemee wareegama kafalaan. Wareegama kafala. Duuti Ameerikaa keessaatti duuti danqaraadhaa takka isiin. Ta seenaa qabdu wareegama kafaluudhaaf deemnan. Nurraa raabaddaa rabbii jedhaati. Ulfaatu. Obbolaatti dhabne, hiriyaatti dhabne, jaallanitti dhabne. Nurraa raabaddaa nutti tuqinaati. Uummata illee ficcisiisina. Yoo uummata kana akkamitti irra aansina jettan nu gaafadda. Waan feesbuukii isin gaafanna, waa'ee loltummaa nu gaafadda. Isinitti himna akkatti lola magaalaa itti goomu, akkatti diina kanatti cabsinu. Nu gaafadda keessaan naa bilbila, na gaafaddaa nu dalagsiisa. Hin dalanna. Ayye. Finfinneen dhiisiti boolee bakka feenen seennee biyya kana miila takkaan dhaabuu ni dandeenya. Goota meeqaas keessa jira. Akka gaaddisaa badhaasoo dhiira meeqaas keessa jira. Naman dalagsiiftan ammoo ijibaas keessa teessanii tultullaa ooftan nurraa dhaabaddaa. Jaala kiyya bal'innaa walitti deemina. Inaareeti dhiifa. Abshir jaala kiyya jiraadhu abshir. Bara 2017 yeroo isaan laayivii waraabeetii kan ture nama kanaafi warri yaadatta yoo jiraattan isa yeroo ajjeesuudhaaf akka ajjeefamu jedhanii yeroo isaa shanee jedhanii irratti duulanii suuraa isaa maxxansanii wannoo jechaa turanii gaafa san hojiin hojjetamaa ture kunoo ragaan gaafa san namoota lubbuun jiran jechuudha. Akkanumatti warra amma cal jenneetuma waanuma kijiba isinitti haasofnu otoo hin taane obboleessa keenya jaala keenya kana qaalii kana Ameerikaa irraa galee akkaataa inni itti hojjechaa ture gaafa isaan ajjeesaa jedhan immoo shaneedha jedhanii gaafa isaan itti duulaa akka argitanitti tarkaanfii irratti fudhadhaa jedhanii gaafa isaan dubbachaa turan gaafa san anatu laayivii jira feesbuukii kiyyarra dhaqaa laala feesbuukii kiyyarra bara 2017 dhaqaa daawwadha. Kanaaf afaan keessanii warri har'a amma gabbaatanii waraanni eessa jira marroon eessa jira daawud eessa jira jettan kuni xiqqoo ishii qaanfadha. Halo. So kanaafu warri naa bilbilaa jirtan please ani amma sa'aatiin qabu namba garuu dhugaa jirtu isinitti himuu barbaanneeti haqa jirtu nun tuttuqina nun arrabsina nun gahina sin gahaan jirru qarshii guurrachaa jirtanii guurradha uummata saamaa jirtanii saama ammoo waa'ee keenya waa'ee waraana bilisummaa Oromoo. Halo. Mee dubbadhu abbaa daamaatii si dhufte? Dhufe akkam hordoftoota walabummaa miidiyaa nootorkii bakka jiraattan achiin sa'aatii dheeraatti dhaggeeffataa ture anillee asumaan yaadaddeetti maammee yaada kennadha jedhee as ba'e anamma waa tokko niin si deeggara akka gaarii waan si deeggaru waa tokko waan gadi mul'ate waan gabbaa irratti rispoondii hongoone ilmi namaa miti. Wanni gadi ba'e suni karaan ba'e moo karaa malee ba'ee ka jedhu Oromoon hubatuu qaba. Amma namni aldana jiru hedduu barruu laalaa jirra, dubbisallee laalaa jirra, namni hedduu si deeggaraa, namni hedduu kadiroo deeggaraa kuni wallaalummaa Oromoon qabdu keessaa tokko jedheetiin amana. Yaanni nam tokko dubbatu mirga qaba. Kadiroon dubbate ati garuu rispoondii godhuun dirqama ta'uudha qaba. Yoo itti calliste namni argitee akka namatti yookaan namnummaan sunu beekaaf godhee yookaan argitee akkuma jedhan yookiin doktorof godhee guyyaarraa guyyatti albaa ooluu ni mala jecha. Anamma waa takkan jedhe kaleessa yoo laayivii kiirratti dura holola tokko irratti deemaa ture fakkeenyu wayii kaasaa matama kiirraa jecha abbaan nama bilisiginnaa ta'anii. Warri waan kana jedhu dhugaa dubbatuuf hagaan ijjannoo qabuyyuu hin qaban nama ijjannoo hin qabne nama dhaaba tokko hin deeggare nama waa takkatti hidhamanne maqaa Oromummaa kanaa maqaa Oromummaa kanaan goofatti banaa oolutu sabboonummaa qabaa ammaa kana keessatti. Kuni miidhama uummata Oromooti. Amma waan jedhu barbaade kara kallattii kiyyaatiin seenaa. Tokkoffaa laal wanni muddamte lubbuu dhabde lubbuu ofiitii sodaattuun
namatti irraateetiin sababa namatti taatii jedhan. Amma yoo mootummaa Itoophiyaa kana gombisuu dadhaban, mootummaa Itoophiyaa kana lafaan dha'uu dadhaban, adda bilisummaa Oromootti rarra'uun isaanii feesu. Adda bilisummaa Oromootti rarra'uun isaanii arraa miti silaa dur yeroo nafxanyaan biyya Oromiyaa qabattee Oromoo itti kolaaftee bulte sani silaa adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbatu qaban. Arra miseensaa miti deeggartoota adda bilisummaa Oromootii miti. Maqaa adda bilisummaa Oromoo kaasunuu qaanyi nama argitee miseensa adda bilisummaa Oromoon ta'iniin. An akkanatti fudhadha. Anamma yaada argitee walqixxummaadhaan kennadha. Yaada walqixxummaa amanuutti hin deema. Anamma Kamaal Galchuu yoo deeggare, Kamaal Galchuu yoo dura dhaabbadheetiin maaliif gabba'uu dhabe yoo jedhe mirgatti qabaa jechaa miseensisaa waan ta'eef. Kadir Elemoo dhaabbolee Oromootan tokko keessaa harkaan qabu waan sirri burra. Arra adda bilisummaa Oromoo mee Jaalmarroon eessa jira, mee Kamaal eessa jira, mee Daawud eessa jira, warri jedhee maqaa dha'u kuni warra argitee diploomii waan adda addaa ofiitiin beekumsa ofiitiin waan biraatiin biizinasa mataa ofii ittiin guddifatu oofaa ture malee warra qabsoo Oromoo dalaguu miti. Amma waanu kana jennu jabbiloonni reefu Feesbuuka baratte, ka siyaasaa reefu baratte, jara malee ka biraan dhagani, jara malee ka biraan hubatanii waan jarri jedheef dubbatu malee waan biraa hin beekan siyaasaan tun eessa akka deemtu siyaasaan tun hayni eessa amma si tokkicha rispondi godhee ilaalan malee hayni asuma jira. Hayni bakkuma ammatti deebiste kana gubbara jira. Deeggartoota gumii abaa'oo shanee ta'uun nan feesisu ani jechoota kana deeggaruuf. Nama miseensa gumii abaa'oo shanee ta'etu waan kana gaafata malee Kadir Elemoo irraa hin eegamu. Haa gaafatu no ani amma gaafachuu isaatirraa rakkinan qabu garuu hattuudhaa jedhee yeroo inni haasa'u hanni isaan hatan eenyurraa hatan eenyu akkuma opiidiyoon baankii saaman jedhee isuma gabbahee nutti himuu deemamu maali evidensiin inni hattuudha inni jechuu hin danda'en maali wanni isaan hatan. Kana kan abidda caala godhee uummata beekte an dhugaan sitti maa waraanni kun ijoollee rasaasan rukutamtee qarkaadhaan harki isaanii walitti hidhamee bosona keessa ciisan ija kiyyaan viidiyoodhaan ilaalaa jira. Kana uummata kanaanii hattuudha waraanni kun hattuudha yeroo inni jedhu ana kanatu beenzina ta'e otoon har'a namni na ajjeese yookaan immoo nama ajjeese natti tola. Maaliif ijoollee kana waan isaan gochaa jiran ija kiyyaan arga waan ta'eef ani ofii kiyyaasi sagaleen ta'aaf malee waa tokko gochaaf hin jiru. Garuu isaanii gargaara isin jedhan mee nu gargaaraadha mee akkam goonaa gaaffii qabnaa isin gaafachuu barbaanna maalluu harka farkaa qabdu uummata keenya akkamittiin bilisoomsutu jedhanii gaaffii dhiyeessan gaaffii bareedan ammoo arrabsoodhaan gabbahanii eessa jiran hattoonni kun yakkamtoonni kun kan jedhanii nama arrabsan kana kan gaaffii akka namni beektee emotional yookaan immoo akka namni aaree waan hammeenya dubbatu kan nama taasisu kana jechuudha. Gaaffii seeraan dhiyeeffachuu danda'uu qaban. Abbaan barbaade waraana bilisummaa Oromoo gaaffii barbaadetti dhiyeessuu danda'a. Jaalmarroon hin deebisa, jaal gollichaan hin deebisa, jaal gammachuun hin deebisa. Hoogganni waraana bilisummaa Oromoo deebii gahaa qaban. Namni gaaffii qabu bifa gaaffitiin miidiyaa irrattis dhiyeessee barreeffamaanis dhiyeessee nuu kaa'adhaa jedhanii ofii isaaniiti imeelii isaanii addunyaarra facaasanii lafa godhanii jiran. Namni gaaffii qabu achirraa dhaqee gaafachuu danda'a. Deebii isaan deebisan san immoo uummatatti gabbaasee ani gaaffii kana gaafadhee naan na arrabsan jedhee gaaffii san hin gabbahee uummata biratti kunoo akkas nuun jedhanii akkana naan jedhan jedhee dubbachuu danda'a. Amma namichi kun gaaffii hin gaafanne hin deeggarre akkanumatti gabbahee hattuudha jedhee gaafa maqaa namaa xureessu kanatu na aarse obboleessa kiyya waan hunda caalaa kana kan wannoo na godhe jechuudha. Laal ani akka tammaatti understand gootira keessatti dhugaadha sun dhugaadha ani garuu harka dhibbaan dhibbatti seena fi seeraan leenumaa irraan qaban jedhee nama lama deebii isaanii deebisu keessaa tokko maaliifin kana jetta'u naan jette uummanni kun nu doktoroota nu beektota ofiin jedhaniimi bar guruppii tokko ijaarame guruppii argitee Oromoo tanarratti abbaa ta'uuf akka Getaachoo Raddaa irratti argitee Getaachoo Raddaatti Oromoo keessa tokko gabbaa'e amma kunneen qawwattiin amanan hidhannoon fedhan gaafa lafti nagaa argamtu bilisoomni yan gaafa lafti rakkoo argamtu ajjeefamne hidhamne yan kuni lubbuu Oromoo irratti argitee hammeenya guddaa fida waan jennuufi ijjannoo ofii akka sirreeffatu hin dandeenyetti namni kun isaa jal deemullee dogoggora isaanillee ummata dogoggoramaadha jedheetiin amanan. Fakkeenya maaliifin kana jedhe si fakkaate dhugaa akka adda bilisummaa Oromootti hunduu akkuma irraa qabna garuu afaan kabajaa qabuun gaafatuun akka Oromummaatti yoo itti hajamne yoo argitee dhaabni kun guddatuu qaba jabaatuu qaba jenne arraba wanni fidu hin jiru xiqqeenna wanni fidu hin jiru jechoota inni jaalmarroon gaafa
biyyattii san keessatti akka maqaa adda bilisummaa Oromooti waraana ofii wajjin galan keessaa inni addatti bahee dubbate tokko arra deebi'ee uummanni Oromoo yoo waan san ka dhageeffatee yaadatu taate wanni jaalmarroon gaafsan jedhe taame moo hin taamne jedhee mee of gaafataa jedhi saba kee kana gaafadhu. Wanni jaalmarroon jedhe sun dhufe moo hin dhufne jedhi gaafadhume. Yoo kana beekan irraa waa barata. Yoo kana hin beekne akkanuma YouTube mallaqa guuratuu fi as gubbaa karbaata hidhatanii as gubbaa baanii viidiyoodhaan iyyaa oolaniif oolabummaa bilisummaan Oromoo fagoo jirti. Tana gadi qabnee dubbanna. Mee fakkeenyaaf nama gumaa as keessatti argaa ture. Irra guddaa namni kenna nama ejjennoo qabutu waraana bilisummaa Oromoo jalatti hafa malee namni ejjennoo hin qabne adda bilisummaa Oromoo jalatti hafu. Namni bararraa baratti argite arge jala fiigu arge farka dha'u ni kasaara uummata Oromollee gabrummaa jala gata. Har'a Oromoo wanni argite diina naftanyaa san genne jala kufee akkana salphatee jawaari mana hidhaa keessatti rakkatuuf maaliif waan waraana hin qabneef odoo waraana qabnu sanuu jabeeffannee ofillee hidhannee hidhachiifnee qawwatti amanne sila gaarii qawwatti namannu ka hidhate bira hin dhaabbannu ofii bilisummaa barbaanne ofii walabummaa barbaanne jedhe an akkamitti akka itti bilisoomnuu hennu an hin beeku ilkaaniin cicciruu henna harkaani afaanini yuutuubiini miidiyaani ani bunaa na dhibe kanaafi yaanni ati isaanii rispondi gootu kuni yaada uummata Oromoo hundaati. Hogganoota Oromoo fakkeenya wanni amma deemu argite barka maalillee arrabsanii turanii halkan takkatti dhiiga dhaaba jettee maal gadi hin baane ree arsiin bakka gaarii mootummaan qabu jettee dubbattamee irra arsiin maaliif gabbaatee dubbanne ree eessa dhaqxaree jedheen isa illee beekte kijibdu jedheen beekte. Anyway kuni waan akkasii malaal. Jaalmarroon akka amma jirutti waan danda'u hojjetu mirga qaba. Namni isa dirqisiisu hin jiru namni duuba hin xoofulle jiru. Mootummaan Itoophiyaa kan yeroo ammaa jiru basaastuun Oromoo keessaa baay'ataa jirti. Takka lammaffaa naftanyaa sadaffaa IPDO adda bilisummaa Oromoo pablika keessa bahee lola barbaadu san labsuu hin danda'u ammallee godhuus hin danda'u godhuu akka godhullee hin fedhu kan dhugaa dubbatu seeftii ofii eeggatee waan kallattiin saba isaatirratti dhufee fi waan biyya isaatirratti dhufeef mataa dha'uu mirga qaba. Kanarratti eessa dhaabbatee dalagaa eessa dhaabbatee hojjete aniitiin argitee akka nama shaggooyeef tirrii dhiitutti argitee iskittaa dhiitutti ifaan ifatti bahee adda bilisummaa Oromoo ariitoo jedhanii humnaan sagalee tokko. Alo abbaa daama okay citee jira daawwattoota keenya jaallatamuuf kabajamoo egaa asuma irratti xumuraa yeroo biraa walitti deebinaa ani amma xiqqoo ishii waan hin jarjaruufi yeroo biraa bal'inaa walitti deebina yoo dubbiin kun isin quubsine ta'e abbaan barbaadan dhaamsi biyyarraa maahii abbaan barbaade waraana bilisummaa Oromoof gaaffii nan qabaa kan jedhu yoo jiraate gaaffii isaa qabatee dhufuu danda'a. Gaaffii isaa seeraan akka ilma Oromootitti, akka intala Oromootitti, akka abbaa Oromootitti, akka haadha Oromootitti, akka obboleettii Oromootitti, akka saba Oromootitti gaaffii barbaadu gaafachuu danda'a. Gaaffii barbaadu dhiyeessuu danda'a. Garuu abbaan barbaadde doktora haa taatu, profeesara haa taatu, waraana bilisummaa Oromootiin hattuudha jechuu hin dandeessu. Eenyu abbaan feete jechuu hin dandeessu. Abbaan barbaadde qabeenya qabaate beekumsa qabaate amantii qabaate dhabe we don't give a shit. Eenyuyyuu waraana bilisummaa Oromootti maqaa moggaasuu hin danda'u. Eenyuyyuu waraana bilisummaa Oromootiin hattuudha jechuu hin danda'u. Kanaafuu warri kana waan kanarratti bobba'aa jirtu of eeggannoo gochuu qabdaa siin jenna. Ofirra gara garii of laalii siin jenna. Waraana bilisummaa Oromoo tuquun waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuun Abiyyi Ahmad hin fayyanne. Abiyyiyyuu Oromootan diiga jedhee diigaa jira. Diignee itti agarsiisaa jirra. Waraana isaa harkaa diignee bittinneessaa jirra. Shaneetu hojjechaa jira. Sii kan Facebook irra taa'ee baqamu kanaa miti. Kan Facebook irraa YouTube gurrachuuf jedhee dubbatu kanaa miti. Sii galee kan nama guruuppiidhaan ijaaree shamarran asirraan bobbaasee dhiira asirraan bobbaasee maanguddoo asirraan bobbaasee nama arrabsu kanaa miti. Shaneetu of harkaa qabda. Sumunii takka waraqaan luukii takka of harkaa qabdu gaaffii uummata Oromoo. Waraqaan luukii takka waa'ee taa'osii fuuldura dhaabbattee waan ittiin ani abalu jettee ittiin falmitu tokko hin qabdu. Ragaa tokko hin qabdu. Sii galee Oromoo siin beekne Oromoo sima jala deemee akkanumatti sumaaf miidiyaarra dhaabbatee iyyuu kanaaf yoo qarshii sii kennan nuti dhimma kee hin qabnu. Dhimma waan ati beekte qarshii argattee fi qarshii dhabdee waan nu laallatu hin qabu. Kadhadhu kadhattummaa keetti fufuyi. Kanaaf waraana keenyan garuu hattuu hin jedhin. Atuu hattuudhaan jedhamne. Atuu hattuudhaan jedhamne. Sii galee atuu hattuudhaan hin jedhamne. Kanaafuu isa kana sii himuu barbaada. Kana fira Oromootiifis diina Oromootiifis wanni dhaamuu barbaadu kana jechuudha. Waraana keenyatti daangaa qaba qabsoon Oromoo. Sarara diimaa qaba. Kanaan dura bara 2007 irraa kaastanii akka waraanni bilisummaa Oromoo cabu akka uummanni Oromoo addaan bittinnaa'u
gootanii jirtan birrii mallasaa irraa fudhattanii leencoo lataa irraa fudhattanii leencoo baatii irraa fudhattanii oromoo diigdanii jirtan warri leencoo lataa jalatti gurmooftanii leencoo jalaa baatanii gariin keessanii eenyu bayaana soobaa jala seentanii oromoo diigaa turtan isin beekna gosaan oromoo abaartanii amantiin oromoo abaartanii kutaan oromoo abaartanii paaltook irratti kana hunda keessan beekna kanaaf har'a no way har'a cabsinee jirra gaafa san shanee nama shantu jira ruumii shanee keessa jechaa turtan har'a laal waan jiru oromiyaa keessa isin gaafa san nama 300 nama 400 turtan har'a jirtuure isin arginaarree wal arginaarree gaafa san ji'ajaatti kamaal galchuu bilisummaa fidattanii uu jechaa turtan nama 500 taatanii ruumii tokko keessa teessanii shanee arrabsaa turtan hooggantoota adda bilisummaa oromoo arrabsaa turtan shaabiyaa keessaa fooqii jira maaltu jira eessa jira wadoonni daawud ibsaa hoteela qaba biyya Dubaay irraa maddaa qaba biyya Dubaay irraa Eertiraa keessaa wannoo qaba wanni isin oromoon sobne jira amma gabbaatanii yoo isin gadi baatanii baqamtanii akkasittiin haasoftan oromoon qabsaa isinitti fakkaata bara daawud ibsaa limuziinii qaba jechaan turre isin eessa jira limuziinii sammaa oromootti agarsiifne kanaafuu isinitti hin dubbannu ila waan darbee jira gabaa darbee nagadani bishaan darbee waraabani wallaaluma kanarraa hin barattan jennaan isin ija baaftanii arumaayyuu ija baaftanii maallaan jedhuun dhabame har'a immoo as deebitanii waraanatti caa jirtan waraana bilisummaa oromootiin gaafa isin opiidiyoo shaabiyaa jechaa turtan isin jechuudha halo daqiiqa dhuma lama sii kenna ababa nan baha okay walummaa waan namicha kanaan jechuu barbaadu ani tokkoffaa waraanni keenya waraanni bilisummaa oromoo nama tokko mana hidhaatii baasa fi miti kan inni qabsaa jiru isa kana beekutu sirra jira duraan dursee jechaadha deeggarsa isaan keessatti haafu yaa deeggaruu baatanii garuu isaan ajajuudhaafis mirga hin qaban gaafii gaafachuudhaaf mirga guutuu qabu ajajuudhaaf garuu mirga sumurii takkitti mirga isaan irraa hin qaban lammaffaa waraanni ijoollee Juhaari mana hidhaatii baasuu fi miti kan isaan lolaa jiran oromiyaa mana hidhaatii baasuudhaaf uummata oromoo guutuudha kan mana hidhaa jiru jechaadha yeroo ammaa kana isaan hoggana isaaniitu waan hidhamee kan itti dukkanaa jiru nuyi garuu uummata oromoo guututu mana hidhaa keessa jira nuyi nutti dukkanaa'ee jira isaanitti odoon ta'an uummata oromoo guututti nutti dukkanaa'ee jira har'a naannoo amaaraa mootummaan naannoo amaaraa waraana malee ijoollee hidhachiisaa jira ijoollee leenjifachaa jira uummanni keenya ijoollee bosona keessa jirtu irratti arraba gadi baanii ta'u arraba daangaa hin qabne gadi afaan nama keessaa gadi hin bahu dubbachaa jira waraana bilisummaa oromoo ateeti miti nutu isaan duukaa jira mana namaa fincaan shintibeetii namaa dhilleeti kan isaan duukaa jiru ateeti miti oromoo miliyoonni 40 oli kan waraana kana deeggaraa jiru kan waraana kan isaan tun waasa jechaadha yeroo ammaa kana waraana bilisummaa oromooti miti kan inni arrabsee irra uummata oromoo guutuudha kan inni arrabsee mucaan sun hattuu jedhee jechaadha hattuun isaan bee nama keessatti doolaara 200 walitti guuranii doolaara 200 walitti guuranii keessa godhanii ijoolleen harka duwwaa isaanii gadi yaanii tolhumaa jiran waan gaazirreetti hin bitaman ijoolleen rukutaman harki isaan irraa ciccitee ta'u boodatti lafatti gatamaa jiran ijoollee sun namni isaan deebi'ee tolaalaa jiru harka isaanii duwwaa ani hiriira kanarratti mana tokko keessa nama 10 hambise akka isaan hiriira kanarratti hin hirmaanne maaliif nama tokko hidhaadhaa baasuuf miti kan lubbuu isaanii kennuun isaanirra jiran oromiyaan akka bilisumtuuf kan lubbuu isaanii kennuun isaanirra jiran kanaaf nuyi kan dhaggeeffannu kanaan booddee ajaja waraana bilisummaa oromooti malee ajaja yuutuub irraa nutti baasanii miti yoo waraanni bilisummaa asiin waan hin hojjetu gadi ba'ee dubbate isaan ganama isaanii immoo gadi ba'anii waan ofii isaanii irratti yaadan dubbatan akka gaafii dhumarra akkatti gaafatan bara duraan dursaatii akkattu nama gaafii gaafatan bara kun bee injifamuu taasisa maaliif arrabaan keessa makeeti dhiyeessa jirtu duraan dursaatii isin duukaa jirra jedhaati waraana kana jabeessa dhiyeessa jirtu odoon ta'in isin bira jirra kana dura dogoggorree jirra arraan booddee garuu isin wajjin jira kan nu baasu isini karaan nagaa jennee ture karaan nagaa nu fayyenne kanaan booddee isin bira jirra obboleeyyan keenya eessa jirtu jedha Kelloton.
Kanaafuu miidiyaa irratti waraana kana dhiyeessanii gaaffii deebii lagataniit har'a immoo qarqaarsa isaanii barbaadan. Har'a qawween akka nama fayyadu har'a isaaniif galee jira jechaadha. Gara fuulduraatti dhiifatama gaafatanii akka waraana kana dura ejjetan abdii guddaan qaba. Galatoom giftiti. Obboleettiin teeyyatuuni waggaa lamaa ol birrii Itoophiyaa 15,000 gargaaraa jirti. Ijoollee sadii qabdi mana namaa hojjetti. Hojjettuu mana namaa taatetu waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jirti. Waraanni isin hattuudha jettaniin warri gargaaraa jiru warri mana fincaanii kunoo kisilitti kijibaan jiru warra hojjetee waraana kana hidhachiisaa jiru. Warra Oromoon ajjeefamaa jira uummata keenya qawwee malee hin baasu warra jedhe kunoo laal sagalee isaaniiti. Micayyoo tana waraqaan ishii faakturaan ishii na bira jira. Ishiinis immoo hin beekti waraanni kun qarshiin ani ishiirraa fuudhee akkatti waraana bira ga'e daayirektii ofiisiitiin agartee jirti dhageessee jirti. Warra kanatu gargaaraa jira. Waraana kana isin afaan keessan irraa qabadhaa. Warri yuutuubii irraa qarshii guurrachuuf Oromoo dogoggorsuuf jettan abbaa waraanaa kunooti. Warri waraana kanarratti birrii dhangalaasee ijoollee ofii agamsee mana arabaa keessa yookaan immoo mana namaa keessa fincaan mana namaa miiccidee jette hojjetaa jiru isaan. Kanaafuu afaan keessan qabadhaa. Saalfadhaa, qaanfadhaa. Kan nama gaddisiisu yeroo ammaa kana akkamitti namni arraba baatee waraana kanatti gadi ba'a daraarabbi. Akkamitti namni arraba baatee waraana kanatti gadi ba'a. Wal deeggarra wal jabeessina salphina keessa jirra jedhamoo harrabaa fi kun beekan gubachaa jiran injifatamanii waan dubbatan dhabanii keessa isaanii waan gubateef maaliif warri dhugaa qabu dhugaan hin qallatti malee hin cittu. Hin bittinnaa'u borus. Amma waraana bilisummaa Oromoo OMN irratti dhiyeessanii gaafiif deebii akka lagataniit haariidhaan gadi ba'anii harraba fidanii dhufan. Arrabni sobaa miti namatti hin qabatu. Hin dandeenya harraba dhiisitii iddoo obboleeyyan keenyatu dandeenye baay'ee teessisa. Kaleessa hiriira isaan waamanii namni 40 meeqa kan du'e Jowaar Bayeree mana. Jowaar maneedhaati ba'ee. Jalmarri eessa baasee ture. Kanaan booddee hiriirri nu goonu qawweedha walitti manneeti jedhe. Jecha inni dhagawwan hin saalfatanii hin dhaggeeffatan. Maaliif